Baga nagaan gara chaayinaalii keenyaa dhuftanii har'a immoo miiliyoona tokko akkamittiin akka fudhannu isinitti agarsiisa. Juunii 30 guyyaa har'aa miiliyoona tokko akkamittiin fudhachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa. Kana fudhachuudhaaf deeyilii kan jedhu kana ni xunnaa isa tuquudhaan gara sanatti nu dabarsa. Akkuma diimaa kana argitan kana miiliyoona tokko kana akkamittiin akka fudhachuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Koodiin nuti har'a barreessinu qubeewwan 5 innis P, R, O fi F barreessina jechaadha. P barreessuudhaa fi maal goonaa tab, longi tab goonaa jechaadha. R barreessuudhaaf immoo tab, longi tab goonaa jechaadha. Waliin haa hojjennu. Amma immoo O barreessuudhaa fi longi tab goona jechaadha yeroo sadii. Waliin haa hojjennu. Ammas qubeen taanu Oodha. O barreessuudhaaf longi taabii suma ammarra deebinee hojjenna. Waliin haa hojjennu. Namoonni chaanaalii kanaaf addisii taatan subscribe, share, like gochuudhaan nu wajjin hojjedha. Ammas O nu barreesseera. Qubeen dhumaa F dha. F barreessuudhaaf immoo tab, longi tab goona jechaadha. Haala kanaatiin amma miiliyoona tokko kana fudhachuu ni dandeenya jechaadha. Fudhachuu ni dandeenya. Isa tuqnaa. Haala kanaatiin miiliyoona tokko kana fudhanneerra jechaadha. Kanaaf namoonni chaayinaalii kanaaf addisii taatan hiriyoota keessaniifis ta'e namoota kaaniifis ta'e share gochuudhaan namootaan biraan gahaa. Haala kanaan fudhachuu dandeenya. Guyyaadhaan guyyaatti wantoota adda addaa waan isin gadhiisnuuf ilaalaa. Koomentii jalatti waan isin dhibe immoo nu gaafadhaa. Nuuf barreessaa. Waan nu hordoftaniif guddaa galatoomaa.